teenya jalqabaatiin waraanni biyyattii keessatti hammaate haga dhaabbatuutti filannoon biyyaalessaa haa dheereffamu jechuun paartiileen siyaasaa mormii gaggeessaa jiru jedhame. Wiixata dabre boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatii fi paartiilee siyaasaa jidduutti mariin gaggeeffame mormiidhaan kan guutame ta'uun ibsameera. Taateen baratamiin Finfinneetti ta'e kana bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin gaggeessaan amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas mootummaan qaamolee wal waraanan dabrees immoo paartiileen siyaasaa hundi gara mariitti akka deebi'an maqaa Waaqayyootiin gaafataniiru jedhame. Abuna Maatiyaas waraana biyya tanatti gaggeeffamaa jiruun uummanni hamilee capheeraa jedhan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin ajjeechaa naannootti raawwatame hordofee naannoo Oromiyaatti hiriirri dha'uun dhaga'ame. Haaluma kanaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatame kana mormaa jiru jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun waraanni Tigraay TDF jedhamu mormii tibbanaa irratti daandii cufuu isaatiif uummata dhiifama gaafachuun himame. Waraanni Tigraay guyyootaaf mormii irra ture akkamiin gara dhiifamaatti deebi'e? Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni biyyattii keessatti hammaate haga dhaabbatutti filannoon biyyaalessaa haa dheereffamu jechuun paartiileen siyaasaa mormii gaggeessaa jiru jedhame. Wiixata dabre boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiif paartiilee siyaasaa jidduutti mariin gaggeeffame mormiidhaan kan guutame ta'uun himame. Haaluma kanaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa sagantaa filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti mari'achuudhaaf wiixata dabre paartiilee siyaasaa waliin walga'ii cufaa gaggeessaa akka ture himame. Sagantaa kanarratti osoo mariin hin eegalin dura paartiileen siyaasaa yaada kennaniin haga nagaaf tasgabbiin biyyattii furmaata argatutti filannoo bilisaa gaggeessuun hin danda'amu jechuun falmuun himameera. Sagantaa kana irratti yaadni filannoo dheeressuutis bal'inaan akka dhiyaate himame. Mariin kun ajandaa beellamame cinaatti qabachuun bal'inaan nagaaf nageenya qofa irratti xiyyeeffatee gaggeeffameera jedhame. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa sagantaa filannoo biyyaalessaa itti aanu ilaalchisee onkololeessa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee hoteela Skylight'tti paartiilee siyaasaa waliin walga'ii cufame taasise kanaan mormii argee hin beekne akka isa mudate gabaasaaleen achi ba'an ni agarsiisu. Ajandaa guddaan walga'ii boordiitii fi bakka bu'oota paartiilee siyaasaa jidduutti dhoksaan gaggeeffame kun sagantaa filannoo biyyaalessaa ta'us bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa garagaraa marii kana irratti hirmaatan haalli filannoodhaaf dandeessisu nagaa fi haala siyaasaa biyyattii waliin wal qabatu kamuu dhabamuu irraa kan ka'e sagantaa filannoo irratti mari'achuu akka hin dandeenye ibsanii fi jiru jedhame. Kana hordofee sagantaa filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti boordii fi paartiileen siyaasaa waliigaltee irra akka hin geenye odeeffannoo miliqee bahe ni agarsiisa. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marii kana kan qopheesse haala filannoo as deemaa jiru keessumaa karoora filannichaaf qophaa'e irratti paartiilee siyaasaa waliin marii jabaa gaggeessuudhaaf yaadee jedhame. Ta'us garuu paartiileen siyaasaa walga'ii kana irratti hirmaatan waa'ee filannoo haasa'uu dura waa'ee nageenya biyya kanaatu dursaa jechuun boordicha dura akka dhaabbatan himame. Bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa Itoophiyaan haala amma jirtu kanaan gama nagaaf siyaasaatiinis ta'e filannoo walabaa fi haqa qabeessa guutuu biyyattiitti gaggeessuu hin dandeessu jechuun hoggansa boordii filannoo biyyaalessaa mormuu isaanii maddeen dhimmicha beekan himu. Paartiileen siyaasaa irra caalaan isaanii keessattuu naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraay keessatti haalli nageenyaa filannoo bilisaatii fi hirmaachisaa ta'e gaggeessuudhaaf mijataa akka hin taane ejjennoo qaban ibsaniiru jedhame. Gama biraatiin haalli nageenyaa filannoo as deemu danquudhaan cinaatti bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa filannoo dhufu irratti gaaffiin biraa kaasan haala siyaasaa irratti yoo ta'u haalli siyaasaa biyyattii yeroo kamuu caalaa qormaata keessa akka jiru boordicha hubachiisaniiru jedhame.
paartiileen siyaasaa wayita dubbatan hidhaaf rakkina miseensota dabalatee dhiibbaa mootummaa cimaa keessa akka jiran miseensota isaanii waliin illee wal qunnamuu osoo hin dandeenye filannoo itti aanu irratti hirmaachuun ulfaataa ta'uu boordii filannoo biyyaalessaa akka hubachiisan himame. Hooggantoonni paartiilee siyaasaa dhimma kana irratti yaada kennan nuti filannoo biyyaalessaa itti aanu irraa kan baqannu hirmaachuu waan hin barbaanneef osoo hin taane haala amma jiruun hirmaachuu waan hin dandeenyeefi jechuun ibsaniiru. Inuma gabaasa miliqee achirraa ba'een paartiileen siyaasaa haalli nageenyaa biyyattii yaaddoo ta'uu kaasan filannoo itti aanu irratti akka hin hirmaanne murteessaniiru jedhame. As keessatti ABO fi KFO'n hirmaachuuf dhiisuu isaanii ammatti wanti ifa ta'e hin jiru. Garuu dhaaboonni kun lamaan filannoo as deemaa jiru irratti akka heeraatti hirmaachuun dirqamaa jedhamee amanama. Sababiin isaatis filannoo dabre irratti dhaabbileen lamaanuu waan hin hirmaanneef yeroo lama filannoo irraa hafuun hin danda'amu. ABO fi KFO'n rakkoo nageenyaa dabalatee dhiibbaa siyaasaa amma jiruun filannoo gaggeessuun ulfaataa akka ta'e warroota deddeebiin ibsan keessaati. Wiixata dabre filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye kan murteessan hundi isaanii paartiileen siyaasaa kun yaaddoon isaan cimsanii kaasan rakkoo nageenyaa qofa ture. Sagantaa wiixata qophaa'e kana irratti dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Melaatawarq Haayiluu yaaddoo paartiileen siyaasaa nageenya irratti kaasan qooddataniiru jedhame. Haalli nageenyaa biyyattii balaa jala jiraachuu Melaatawarq ofiifis amananiiru jedhameera. Haa ta'u malee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa haga haalli hayyamuutti waggaa 5 filannoo biyyaalessaa gaggeessuu itti gaafatamummaa heera mootummaatiin ba'e waan ta'eef kana akka itti fufu dura teessuun boordichaa mirkaneessiteetti jedhame. Jechuun osoo waraanni haga Finfinnee jiraateeyyuu filannoo ni gaggeessinaa jechuun Melaatawarq akka dubbatte himameera. Boordichi ibsa waltajjii mariidhuma kanarratti kenneen qophii filannoo duraa keessatti haga ammaatti naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii qabatamaa raawwachuu akka hin dandeenye ibseera jedhame. Wixineen yeroo boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhiyeesse filannoon biyyaalessaa torbaffaan caamsaa 24/2018 akka gaggeeffamu mirkaneessa. Kunis ammoo filannichaaf ji'oota muraasa qofaatu hafe. Filannoon kun teeknooloojiidhaan kan deeggaramu ta'uu kan ibsan hooggantoonni boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa hojimaata teeknooloojiidhaan deeggarameen dhimmoota nageenya dhabuuf jeeqama salphisuudhaaf tattaaffii kan taasisuudhaas jechuun boordiin filannoo akka hubachiise himameera. Mariin kun akka karoora boordii filannoo biyyaalessaatti adda durummaadhaan wixinee sagantaa filannoo irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u haalli filannoo gaggeessuudhaaf mijatu jiraachuuf jiraachuu dhabuu irratti kan xiyyeeffate tures jedhame. Ta'us garuu marii kanarratti xiyyeeffachuu caalaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa isaa fi paartiilee siyaasaa jidduutti wal dhibdee galma sana keessatti uumame waa'ee nageenyaa qofa irratti xiyyeeffatame bal'inaan mari'atame jedhame. Boordichi waltajjii marii biraa sagantaa biraa irratti gaggeessuudhaaf akka beellama qabatee simameera. Waltajjii kana irratti dhimmoota paartiileen kaasan keessaa tokko immoo dhimma qaadhimamaa paartiilee siyaasaatiif mallattoo walitti qabu akka ta'e simame. Filannoo biyyaalessaa 6ffaa irratti kan addaan cite mallattoo qaadhimamaa paartii walitti qabu filannoo 7ffaa irratti deebi'ee hojiirra oola waan jedhu paartiileen siyaasaa mormuun gabaafameera. Oduu biraatiin gaggeessaan amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas mootummaan qaamolee wal waraanan dabrees ammoo paartiileen siyaasaa hundi gara mariitti akka deebi'an maqaa Waaqayyootiin gaafataniiru jedhame. Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas mootummaan qaamonni qawweedhaan wal morkataniif namoonni siyaasaa biyya tanatti wal waraanaa jiran hundi gara mariitii fi wal hubannootti akka dhufan waamicha dhiyeessinaa jedhan. Sirna baniinsa walga'ii Sinodoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin Abba Maatiyaas abdiin misoomaa dhugoomuu kan danda'u yeroo nagaaf tokkummaan jiraate qofa ta'uu ibsaniiru jedhameera. Abuna Maatiyaas nagaa fi misoomaaf jecha qaamonni hundinuu gara mariitti qajeeluun dirqama ta'uu kaasanii kanaaf ammoo warri wal waraanan gara wal hubannootti akka dhufan maqaa Waaqayyootiin ni gaafannaa jechuun akka gaaffii dhiyeessan miidiyaa mana amantiitti gabaaseera. Paatriyaarkichi ibsa kennaniin dhiibbaan tasgabbii dhabuudhaan biyya keenya keessa jiru hamilee waliigalaa uummata keenyaatiif tokkummaaf guddina biyyattii irratti miidhaa geessisaa jiru salphaa akka hin taane kaasuun itti dabaluudhaan hamileen uummataa yoo miidhame eegaree fayyaa uummata kanaatiifis balaa ta'aa jechuun kaasaniiru. Abuna Maatiyaas waraana biyyattiitti dheerateef rakkoo siyaasaa furamuu dadhabeef warra siyaasaa Itoophiyaa himataniiru. Addatti ammoo namoonni siyaasaa waraana irratti
cichan fudhatama hin qabu jechuun morman. Kanaaf ammoo wal dhibdee keessoo kana dhaabsisuun rakkoolee jiran mariif marabbaadhaan hiikuuf carraa nagaa fi araaraatiif dursa kennuun wal duguuguu obboleewwanii dhaabuun barbaachisaadha jechuun abbaan amantaa kun akka dhaaman himame. Paatriyaarkichi rakkoolee bara keenya keessatti ta'aa jiran waa'ee isaa dubbachuun qofti furmaata nuuf hin fidu jechuunis dubbataniiru. Yaa'iin ammaa kun rakkoolee kana hundaa furmaata waaraa barbaadu akka qabu himaniiru. Kana malees Abuna Maatiyaas manni kiristaanaa qormaata keessa akka jirtu eeruun duulli maqaa balleessii amantaa mana amantaa qeequu fi maqaa balleessuu bira dabree fakkiiwwan qulqulloota uummata duratti diiguufillee hojii guddaan hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Kun gocha kallattiidhaan heera mootummaa cabsu ta'uu kan kaasan Abuna Maatiyaas garuu qaamni seeraa dhimmicha gaafachuu fi tarkaanfii fudhachuu dhabuu qeeqaniiru jedhame. Oduu biraatiin ajjechaa naannootti raawwatame hordofee naannoo Oromiyaatti hiriirri mormii dha'uun dhaga'ame. Haaluma kanaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatame mormaa jiru jedhameera. Akkuma guyyoota lamaan dabre gabaasaa turre dilbata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa 9/2018 hidhattoonni faannoo godina Shawaa Lixaa naannoo ganda Halloo Dinqii jedhamutti haleellaa suukanneessaa raawwatanii namoota 30tti dhiyaatu fixanii turan. Jiraattonni BBCdhaaf yaada kennan haleellichaan namoonni 22 ajjeefamuu kan mirkaneessan yoo ta'u, DW'f namni yaada kennan kan biraa immoo namoonni du'an kun 29 ta'uu mirkaneessu. Dhimma kanarratti yaada kan kennan bulchaa naannoo kan ta'an obbo Wandafrash garuu baay'inni nama du'ee 22-29 miti jechuun deebisaa laatan. Akka qondaalli mootummaa kun jedhanitti namoonni wareegaman 22 osoo hin taane 12 jedhu. Uummanni naannoo immoo namoota du'an kana lakkoofsaan akka qaban himu. Keessumaa lakkoofsa haga 22 kan ta'u of harkaa qabnaa jedhu uummanni naannoo. Ajjechaa namoota 30tti dhiyaatu fixe kana mormuun arra hiriirri ammoo Oromiyaatti gaggeeffama akka oole himame. Waggoottan 8 dabre waraana bilisummaa Oromootii fi raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamaa kan tureef obsaa kan ture uummanni bal'aan Oromoo arraas hidhattoota Amaaraa, Waboo fi Piippiin karaa saaqaniifiin ajjeefamuu itti fufuu garuu hin dandeenyu jechuun ajjechaa tibbanaa kana balaaleeffachuuf daandiitti ba'aniiru. Haaluma kanaan barattoonni yuunivarsiitii Amboo ajjechaa naannootti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana hiriira ba'uun balaaleeffatan. Ajjechaan jumlaa naannoo kun marsaa ammaatiin yeroo ja'affaadhaaf kan raawwatame yoo ta'u, walumaa galatti aanaa kana qofatti yoo xiqqaate namoonni 130 takkaa ol akka du'an himameera. Ajjechaa amma raawwatame kanarratti barattoonni yuunivarsiitii Amboo ajjechaa ammatti Oromoodhaaf hin malu jedhaniiru. Waggoottan 8 dabre uummanni kun dhiigni isaa dhangala'aa turuu kan kaasan barattoonni yuunivarsiitii Amboo arra daandiitti ba'an dhiigni saba kanaa waggaa waggaan lafumarratti gannaqamaa ooluun amma ni gaha jechuun akka dhaabbatu gaafataniiru. Hiriirtonni ajjechaa amma uummata irratti raawwatameef gaafatamaan jalqabaa mootummaadhaas jedhan. Oduu teenyaa xumuraatiin. Waraanni Tigraay TDF jedhamu mormii tibbanaa irratti daandii cufuu isaatiif dhiifama gaafachuun himame. Kutaan humnoota Tigraay humna waraanaa 22 jedhamu yookaan armii 22 jedhamuudhaan beekamu mormii torbee dabre magaalaa Maqaleetti gaggeeffameen daandii cufuu fi geejjiba jeequu isaaniitiif uummata biyyattii yookaan kan naannoo Tigraay dhiifama gaafataniiru jedhame. Komiin isaanii seera qabeessa ta'us haalli hiriira isaanii garuu sirrii akka hin taane beeksisanii jedhame. Walga'ii wiixata dabre galma siidaa wareegamtoota Tigraay keessatti gaggeeffameen hooggantoonni koorporeeshinii fi diviizhinii miseensota humna ittisaa Tigraay waliin ta'uun haala mormii kana gamaggamaniiru jedhame. Hirmaattonni yaaddoon loltootaa sirrii ta'us tarkaanfiin fudhatame waraanas ta'ee uummata nagaa balaadhaaf saaxiluu isaa irratti walii galaniiru jedhame. Ibsa kennaniin miseensonni humna waraanaa 22 mormii kana irratti jeequmsaa fi doorsisni uumameef gadda isaanii ibsuun taateewwan akkanaa akka irra hin deebine waadaa galaniirus jedhame.
Ajajaan humna waraanaa 22 Gabrasillaasee Balaay uggurri daandii kun sirrii akka hin taane amanee waraanni daandii gufachiisuu yookaan ammoo jireenya guyyaa guyyaa namoota nagaa gidduu seenuu akka hin qabne cimsanii dubbataniirus jedhameera. Hiriira mormii kana irratti komii ijoo ka'e keessaa tokko qajeelfamni ifa ta'ee fi faayidaa fi fayyadamummaa loltoota bulchuu dhabamuu akka ta'e ibsaniiru. Koomaandar Gabrasillaaseen itti dabaluudhaan ergasii kaabineen bulchiinsa yeroo Tigraay baajata nyaataa fi faayidaa biroo miseensota humna waraanaa Tigraay ilaallatu raggaasisuun raawwii irratti mariin keessoo yeroo dhiyootti ni gaggeeffama jedhame akka eeggamu dubbatan.